Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna aan ejersa abdiiti. Aanaa Orrootti qonnaan bulaan tokko hidhattoota mootummaatiin ajjeeffamuun dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Horroo ganda Rifeentii Gabar jedhamutti jaalleewwan barcuma aangoo Abiyyi Ahmad tiksuuf carraaqan qonnaan bulaa tokko haala sukkaneessaa ta'een ajjeesuu maddeen achiinuuf ifoomsanii jiru. Qonnaan bulaan kun obbo Oljirraa Furii kan jedhamu yoo ta'u, adoolessa 20,2026 bakka qonnaa qotaa jirutti hidhattoonni maafiyaa bilxiginnaa haala nama suururuu fi ciggaasisaa ta'een kan ajjeefame ta'uu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Jaalleewwan bilxiginnaa qonnaan bulaa kana irratti ajjeechaa sukkaneessaa raawwatan kunneen badii tokkollee qabaatee osoo hin taane duraan milishaa turte beekaa lola keessatti waraana bilisummaa Oromoof booji'amte amma maatii kee guddifataa jirta jechuun yakkanii lubbuu isaa kan galaafatan ta'uu maddeen keenya achi nuuf ifoomsanii jiru. TPLF mootummaa federaalaa ofirraa ittisuuf humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfatee jedhame. Kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee eegala sodaa jedhuun yeroo dabalaa dhufetti TPLF humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfachuu beeksise. Tigraayitti bulchiinsi yeroo muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiin muudame diiguun aangoo kan qabate TPLF yaaddoo waraana mootummaa federaalaa itti aggaamamu ibsuun kana qolachuuf jechuun humnoota alaa dabalatee humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfachuu ibse jira. Dhaabni TPLF kana kan beeksise karaa gaggeessaa dhaabbatichaa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin yoo ta'u, qaamoleen inni tokkummaa waliin tolfate kan biyya alaa hammachuu fi dhiisuu wanti ibses hin jiru. Dabratsiyoon qaamolee kaayyoo walfakkaataa qabanii fi diina yookiin mootummaa Itoophiyaa lolaa jiru jedhan walta'iinsa tolfachuu taasisuudha kan beeksisan. Walgayii magaalaa Maqaleetti gaafa adoolessa 19,2026 gaggeeffame irratti Dabratsiyoon mootummaan federaalaa kan booda yookiin humna Tigraay qofa osoo hin taane humnoota TPLF wajjin wal ta'anillee akka isa eeggatu dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa kana booda Tigraay qofa lola miti paartilee badhaadhinaa akka yaaddootti kan ilaalan qaamolee hedduutu jiru jechuun dubbatanii jiru. TPLF qaamolee mootummaa akka yaaddootti ilaalu jedhee fi wajjin walta'iinsa tolfate kanneen eenyu akka ta'an hin ibsine. Dabaluunis qaamolee mootummichaa akka diinatti ilaalan walta'iinsa tolfanneerra rakkooleen kunneen jiraatanis irra aanuuf ofitti amanummaa guddaa qabna jedhanii jiru. Mormii farra godaantotaa Afrikaa Kibbaa keessatti taasifameen namoonni 100,000 fi 60,000 ol biyyattii lakkisanii bahuun beekame. Lammiileen biyya alaa 100,000 fi 60,000 ol ta'an ji'oota lamaan darban keessatti Afrikaa Kibbaa keessaa lakkisanii bahuun gabaafamee jira. Kunis namoota biyya alaa waraqaa eenyummaa seera qabeessa hin qabne irratti doorsisaa fi haleellan dabalaa dhufuu hordofee kan ta'e yoo ta'u, qofsa kana ragaa isaa mootummoota biyyattii namoota sana deebisanii ofitti fudhatan argachuun gabaasuu dhaabbati oduu AFP gabaasee jira. Afrikaa Kibbaatti torbanoota hedduuf mormiiwwan guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamaa turaniiru. Iddoowwan mormiiwwan keessa muraasni gara jeequmsaa fi lolaatti jijjiiramaniiru. Lubbuun godaantotaa yoo xiqqaate 4 darbeera. Haa ta'u malee mootummoonni biyyoota alaa tokko tokko akka jedhanitti lakkoofsi namoota du'anii kana caalaa olaanaa ta'uu akka danda'us ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets haleellan Iraan irratti raawwattee doolaara biliyoona 37.5 ishee baasisuu ibsite. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waraanni Iraan waliin taasifamaa jiru kun baasii isaa doolaara biliyoona 37.5 ga'ee hin xumuramne jechuun akeekkachiisan. Ammas haleellan haaraan USA raawwatte roobii har'aa sirna ittisa qilleensaa Teheraan kaasee jira jedhame. Lola qaamota lamaan gidduutti darbuu ulaa bishaanii murteessaa Hormuuz irratti gaggeeffameen waliigalteen jalqabaa erga diigamee booda waraanni baha jiddu galeessaa naannoo boba'aa addunyaaf murteessaa ta'e kan biraatis babal'ateera. Haa ta'u malee ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maarkoo Ruubiyoo Waashingiteen waliigaltee Teheraan waliin uumuuf dippiloomaasiitti fayyadamuuf qophii ta'uu ishee irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Ruubiyoo walga'ii ministeerota baha fagoo Eeshiyaa kan Maanilaatti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoon naannoo kanaa inni guddaan isaan maricha cimsanii fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhaniiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baqaayii gama isaaniitiin karaa jaarolee giddugaltootaatiin waliin dubbeen dippiloomaasii Waashingiteen waliin gaggeeffamuu itti fufuu isaa ibsanii jiru.
Haleellaa baajiddu galeessaa kan dhiyeenya kana keessatti humni USA iddoowwan akka bu'uuraalee misoomaa loojistikii waraanaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa kan dhiyeesse sabimaaleen mootummaa Iraan immoo magaalaawwan adda addaa kan bu'uura giddugalaa hojii humna nuukileeraa qabdu Buusheer dabalatee naannawa isaanitti haleellan raawwatamuu gabaasanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.